rakkisni garaa jaallatu obboleewwan keenyaa kan mana hidhaa keessatti raramaa jiranii ilmoon hidhamee ilmoon isaanii abbaas haadha hambisee mootummaan biyya kanaa ilmoof abbaa hidhee haati dararamaa jirtu qalbiin isii cabsee wallaahi rabbi qalbii isaanii haa gammachiisu. Kan biraa ammoo ijoollee keenya kanneen Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala nageenyi rabbi guddaa isin biratti haa jiraatu jechuudhaani egaa akkuma ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa jedhan jalalli rabbii umrii dheerinaa fi ni'imaan duniyaa akiraa isaan irratti haa jiraatu jechuun barbaada. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatiif akkasumas daa'imman ulamaa'otaa kana malees jechuudha nuti amantaa keenya kan rakkoo fi gadadoo bal'oo keessattis ilmaan jireenya biyya baqaa keessatti rakkoo hamtuu bu'aa bahiiwwan qormaataa keessattuu dubartii keenya gorsuun karaa rabbiin jedhee fi akkasumas seenaawwan daa'ii biyyaa fi sahaabota akkasumas seenaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo nuu himuun hanga guyyaa irratti nu jajjabeessaa turan ammas kananiin jannata duniyaa akiraa osoo jiranis waa hundaan nuuf haa bal'atuuf jenna. Akkuma isaan jedhan yaa Allah kalqite nuu kennite diinii amannee irraa yaa Rabbi rahmata keetiin jedhani. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Namni amma sagalee dhagayaa jirtan tuni obboleettii teenya Misraa Baatii jedhamti Oromiyaa Konya Arsiitti dhalatte jireenya gadadoo gabrummaa keessaa bahuuf jecha waggoota 4 oliif biyya namaatti baqatteetiin har'a amrii rabbii ta'e osoo hanga guyyaa kaleessaa jaarmiyaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tumsaa jiru ji'oota 6 oliif naamusaan akkasumas akka intala diiniinis amantii isiitiinis akka sabaatti Oromummaa takkittii qabatteen wajjin jirtu dinagdeedhaan waraana isii cinaa dhaabbattu sagalee isiitiin akkuma dhageessan yeroo hedduu rakkoo ilmaan Oromoo jireenya baqaa keessa jiraniif ta'aatii turte imimmaan rooraasaa turte. Bakka hawwan amri rabbii malee hin gayan bakka ati hawwiterra rabbiin kenna qullaahee waa hundarraa subhanahu wa ta'ala bakkuma ifi si yaadesan namni kamiyyuu daandii kanarraa hin hanqatu. Misraa Baatii isiin sagalee dhageessanii rabbiin gabrummaa nurraa haa xumure gara biyya keenyatti nu haa galchu jechuudhaan kadhatte tuni guyyaa kaleessa galgalas hanga sagalee isii quba qabnutti har'a ammoo bilbiluudhaan tareeffa isii fudhadhaa jedhanii bakki isiin jiraattu Suud Arabiyaa naannawaa Riyaad Rooda jedhamu yoo ta'u hangammaatti reeffa isii jechuudha osoo waa takka illee hin waamin ambulaansiidhaan Al-Kasimi ijoollee badoomi Rooda nasikaa asiin nu bira kam Rooda biraatu jira asiin Riyaad keessadha. Maarree kun badoo maali jedhama ree badoo fageenya qabuu miti bara. Beeksumtaa lamaadha waan deemee dalagee waan beeku kanuu dhiyootan ofirraa torbaan lama cummaa galeessa biraa deebi'an wajjin. Sirriidha kun dhiyoo kun fageenya badoo jechuun an Alkaasim akka Karjii isaan nan kanniis akka amma Taabuuki maalii kanneen dhiyoodha jecha kun. Waan akkasiiti wallaahi lafti baay'ee fagaate. diiniinis amantii isiitiinis akka sabaatti Oromummaa takkittii qabatteen wajjin jirtu dinagdeedhaan waraana isii cinaa dhaabbattu sagalee isiitiin akkuma dhageessan yeroo hedduu rakkoo ilmaan Oromoo jireenya baqaa keessa jiraniif ta'aatii turte imimmaan rooraasaa turte.
bakka hawwan amri rabbii malee hin gayan bakka ati hawwiterra rabbiin kenna qullaahi waa hundarraa subhaanahu wa ta'aalaa bakkuma ifii si yaadisan namni kamiyyuu daandii kanarraa hin hanqatu misraa baatii isiin sagalee dhageessanii rabbiin gabrummaa nurraa haa xumure gara biyya keenyatti nu haa galchu jechuudhaan kadhatte tuni guyyaa kaleessa galgalas sagalee isii quba qabnutti har'a ammoo bilbiluudhaan taarifa isii fudhadhaa jedhanii isiin jiraattu Suud Arabiyaa naannawa Riyaad Rooda jedhamu yoo ta'u gammaatti reeffa isii jechuudha osoo waa takkallee hin waamin ambulaansiidhaan hospitaala geessan jedhame qomootu lammiitu waliif birmata bilbila kana asirratti maxxansinu kanaan insha Allahu egaa akkuma reeffi isii illee taatu gara maatii isitti galutti fi dhimma kanayyuu egaa akkuma beekamu yoo nuti walii birmannee gafeenes taatu rakkoo bu'aa bahii keessatti rahmata rabbiitii fi akkasumas sabboonummaa qabnuun akka ilmaan Oromoottis walii of kennineen alatti ormi duraanuu ormuma jireenyaan lammi sadaffaa taanii namaa gaditti ilaalamne intalli qacaleen umrii 17 hin geenye tuni jechuudha osoo hawwiidhaan maatii isii jijjiiruudhaaf jireenya isii jijjiiruun cinatti maatii kiyya caala gabrummaa saba kiyyaatu guddoodha jechuun waraana isii marsaa furii oliif eega jarmiyaa keenya keessa seente amma guyyaa kaleessatti gumaacha isii ergutu dhagama haa ta'utti akkamitti kan jedhuu fi rakkoowwan dararaa fi daddarbi dheekkamsi haleellaan wantoonni adda addaaf dhaadannoon adda addaa irra ture jechuudhaan Jibrittiin misraa baatiidha nutti